Maashaallah tabaarakallaa hordoftoota kiyya eegaa ramadaana xumuruuf jechuudha dhugaa hedduutu akka namatti ni jedha gara xumuraa geessutti jirra inshaallah. Akkasiin jedha namoonni mee uffata nagaafataa jirtan gara keessaatiin uffanni kunniin na biratti ni argamu maashaallah tabaarakallaa. Hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa bultanii hordoftoota kiyya jaallatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isin jecha egaa kallattii gara viidiyootti deemna. Egaa shaarbiin tun ta dura argitan sanii fi tanatti qabdii halluu baay'ee akka bareeddu bal'ollee jechuudha shiitarraan uffatamu hawwataafis waxxaatiifis ni taati maashaallah. Egaa viidiyoo kana keessatti jechuun suuraa godheetuma gadi isin dhiisee meeshaa viidiyoo gochuun natti hin tolle bakka amma siriimaa jechuudha. Egaa akkasii nama saamunaa uffata shiitaa akkasumas meeshaa garaagaraa ammaatiidhaaf ergeetu jira asuma viidiyoo isaaniif akkanumatti suuraa keessaan erge isinillee haga tokko isin jechuu barbaadeeti. Namoonni meeshaa nagaafataa jirtan namoonni uffata nagaafataa jirtan iidaa fi rabbiin haa ga'u maashaallah tabaarakallaa na biratti ni argama jechuudha. Wanti asirratti isin gadhiisu kun hundisaatu egaa shiitiiwwan kunniin immootu diriyaa baay'ee akka babbareeda ta'ee na biratti ni argattanii shaarbiif diriyaa maashaallah tabaarakallaa. Akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin eloo jedha. Fakkeenyaaf diriyaa kana halluu asirratti argitan kanaan na bira jira. Piinkii illee ni jira. Baay'ee piinkii ifa osoo hin taane viidiyoo keessan galchine maal jechuudha. Akkasii amma fakkeenyaaf kuni karaa hawwatee jechuun akkuma haadhatiyyaan fakkeenyaaf bittinii geessurra diriyaa hawwate diriyaan hundi hodhama tokko hodhetiin geessaa fi akkasumatti fi abbaan meeshaa san diriyaa manaan jedhama hodhinaan jedhe garuu gara baadiyyaa erganii ganaa isaan hodhuuf gara magaalaa deemuu ka jedhu akkana hodhee fi xumuree fi ergaa jira maashaallah tabaarakallaa akkana geeffame qarshii 4500 itti aansee shaarbiiwwan tunniin jirti. Wanni asirratti argitan hundi isaatu jira maatii keessaniif ordarii godhachuu dandeettanii namoonni madawwara nagaafattan immootu inshaallah madawwarri ni jira hanga amma namaa hin bitin malee ni jira isiniif bitaa ka ijoollee barbaadanii ka nama guddaa barbaadanii jalbaa bal'ina nama nagaafatetu jira jechuudha. Takka takkaan akkana deemanii viidiyoo waraabuun namatti hin tolu. Harkuma uffata kaawwanii fi meeshaa kaawwan bitetu bita jechuudha. Rakkoon hin jiru na biroonni takka arginu hin jiru. Ijoollee teessan umurii isaanii natti himtanii kan dhiiraas taanaan ka shamaraa jechuudha. Kanaafuu isiniif bita rakkoo takka hin qabu. Kan dhiirallee oguu barbaada madawwara. Egaa madawwarri sadarkaa qaba haga qarshii 5,000 jira tokkichi ka qarshii 3,500 jira sadarkaa qaba jechuudha. Ka qarshii 2,000 jira garuu sadarkaa qaba kan akkasitti hubadha. Wani dhaabbatan kan isinin jedhu hin jiru haga qarshii 5,000 garuu madawwarri ni jira. Ka Paakistaanii tokko fakkeenyaaf gubbarraa fi surree foonii qabu jira kan normaalii jira. Kanaafuu gatiin isaa garaagara isinin jedha. Itti aansee warri minxaafii nagaafattan minxaafiin baay'ee takka waddadee jira. Minxaafii fakkeenyaaf amma gosa sadiin kana jira halluun isaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana ka jalaa guddaa kana ka akka irsaas kalarii ka uffii kiyyaan bitadhe sun minxaafiin sun baay'ee takka waddadee qarshii 11,000 galee jira jechuudha. Deengadda torbee magana keessa yeroo lama biteera garuu gaafa duraa qarshii 10,000 bitee kaleessa qarshii 11,000 bitee jechuudha. Isa guddaa jechuudha. Ka jiddu galeessaa mootu qarshii 8,000 galee jira. Ka jiddu galeessaa ka baay'ee xiqqoo mootu ni jira haga qarshii 4,000 ka diqqaati sun jechuudha. Kan garuu haga ammaa kastamarii kiyya yookaan hordoftoota kiyya bitaa jiru guddaa saniif ka jiddu galeessaati. Jiddu galeessi 8,000 galee ka guddaa qarshii 11,000 galee akkasii beeka. Namoonni shaalii kan nagaafatan immoo na biratti ni argattanii isa tokkoffaa fi isa baay'ee akka bal'aa ta'e bareeda ta'e halluun isaa akkuma asirraa argitan kana irsaas kalariin jira bunniin jira magaalli yookaan jechuudha adilleen jira. Egaa kun asumaan raawwatee namoonni firaasha nagaafattan ani firaashni ani isinii bitaa jiru ni beektan hundi keessanuu jechuudha. Waan tokko waanuma gaarii namatti agarsiisa. Namni sun humni kiyyaa olii yoo jedhe mootu kaabiraa bitaaf jechuudha. Jalqabummaa kan majaliisa saniin jalqabee ammallee isuma dalagsiisaa jira. Uffata isaa garuu filattanii uffata isin barbaadan halluu barbaadan filattanii natti ergitanii diizaayinii barbaadan hojii isinii hojjechiisa. Garuu firaashiin ka majaliisa sanii ka majaliisa san yoo ta'e mootu firaashima sanuu ta'ee sadarkaa qaba akkasumallee kan gabarii qabuuf ka gabarii hin qabne gatiin tokko miti. Ani garuu ka gabarii hin qabne bitillee hin beeku erga biteen booda achumatti lakkaa'amee gabarillee itti wadhisiisee waa hunda xumurateeti jechuudha. Kan hin gurguraa jiru qarshii 5,800 firaashiin tokko kan majaliisa irraa muramu sun jechuudha. Gabarii isaa wajjin qarshii 5,800 jechuudha. Yoo gabarii hin qabaatiin garuu firaashii sanirra kaan
fakkeenyaaf amma gabarii hin qabaatin jechuudha. Majalisni bar gabariin waxxaramee uffata waxxaramee akkasitti bareeda. Kanaafuu kunillee firaashillee yoo ta'e gabarii qabaatu qaba. Gabarii yoo isin jedhu uffata gubbaa kana osoo hin ta'in isarratti firaasha irratti gabariin jiraatu qaba. Yookaan yoo sirriisuuf olii gaggaastan daa'imman yoo qabaatan daa'imman fa'aa waan saniin jaalattiin faraffarti. Kanaafuu gabariin dirqama jechuudha warri bitatanii. Akkasiin jira gabarii fixatee firaashin tokko qarshii 5,800 namoonni barbaadan heeloo jedha diizaayinii barbaadan filadhaa as keessa illee filatuu dandeettanii yoo barbaadan illee bareeda ka jedhu isiniif dalagsisuu danda'a akkasitti walaa hubannu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa minxaaf illee akkasitti hubadhaa nama hedduun na gaafataa jira waan ta'eef nama takka lama deebisurra asirratti namni barbaadu dhageeffatee keessan akka na dubbisuu fi diizaayinii barbaadanii filattanii natti ergitanii ani mootu isiniif dalagsisa inshaallah saniin booda gara maatii keessanii isinii erga ka dhufee fudhatu barbaades dhufee fudhata sanuma ka moo ergamu tiraanspoortii ittiin dhufusan maallaqa itti kafalanii erguudha jechuudha makiinaani akkasiin jaa hordoftoota kiyya kanaafuu diizaayinii asirraa filadhaa firaashin dalagsisaa jiru tarii namni baay'ee yoo hin beekne inni kun isa kanarraa mursiisaa jira majaliisa irraa jechuudha abbaa teeknesii isaa lafarraa ol fageenni isaa abbaa 10ti garuu maashaallah tabarakallah gadiinsiqu jechuudha. Ani gizbaa isinitti himaan ofii kiyya fayyadamaa jira waggaa 3 gaheera garuu akkuma duraa sanitti jira haa gammallee ka ispoonjii isa yoo ta'e noormaalii haadhaa fittee miti akka hadhaa sanitti ji'adhaa yoo osoo laaltee akka hadhaa saniin ta'u inni kun ispoonjii maan kunuu sadarkaa qaba isiniin jedha. Ani binne garuu ni jira mana kana wanni hin jirre hin jiru bakka isa noormaaliitti oomishan osoo hin taane bakka isa bakka fidanii akkanatti majaliisa hojjechiisan bakka majaliisa itti hojjechiisaa jiru san irraa bitaa jira jechuudha boondidiiwwan kanneen illee boondidii makanaa ofii bira dhaabbattee mursiistee malee hanguyya takka na ergaa jedhanii hin beeku maaliif akka itti yaaddisan siin ta'an haga fedhe kastamara yoo taate akka itti yaaddisan siin ta'an jechuudha ofii dhaqee irraa mursiisee gabarii isallee itti dalagsiisee biraa dhufa malee namatti ajajee dhiisee hin beeku maaliif hin ta'u jechuudha akkasi naggaadeen baay'ee takka rakkisaadha akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa kun ispoonjiinuu aynaa qabaa. Kanaafuu firaashni isa kana kan inni bitaa jiru namni bitattan kana bitadhaa maallaqa xiqqoof jecha kaan bitattanii tariitii maallaqaan walitti dhiyaatu garuu yeroon booda mootu lafa isin jalaataa jechuudha kan agartanii ofii kiyyaa dhaqee laalee filadhe akkasitti akkuma mana kiyyaatitti mursiisa jechuudha hordoftoota kiyya akka hubattan abdiin qaba haga tokko viidiyoo kanarraa namni barbaadan ammatti barbaadan qofti maallaqa ergitan isiniif gaa jechuudha ramadaanaaf uffata ijoollee namoonni na gaafattan uffata ijoollee tanaan durallee bitaa ture qamisii maashaallah tabarakallah qamisiiwwan tana baay'ee takka jaaladhaani kana malallee ka birallee jira tunni waan taayitii qabduuf yeroo baay'ee kana bita diizaayinii biraatillee ni jira garuu tunoonni namatti toltuun taayitii qabdi jechuudha ijoolleedhaaf taayitiin dirqama akkanatti walirratti tun gubbarraatun illee dhiifama gubbarraatun illee baay'ee takka bareeddi sanyii makaniinitti ani ofii kiyyaa akkuma ijoollee tiyyaa bitutti jechuudha qamisii taayitii qabdu baay'ee natti tolti kanaafuu waggaa ijoollee teessanii qofa natti himattanii warri kophee ijoollee barbaadan lakkoofsa kophee isaaniitii fi waggaa isaanii natti himtanii saniin booda isiniif bita jechuudha hordoftoota kiyyaa akka isinii gale abdiin qaba waan kamuu haa ta'u umrii isaanii yoo natti himtan uffata qorraallee tanaan duras bitee ture kopheellee waa hundaa jechuudha isiniif bitaa inshaallah sarpiraayiz gochuu dandeettan ijoollee teessanii akkasitti akka hubattan abdiin qabaa namoonni uffata haawwatallee jettan diriyaa garagaraa jettan diriyaan gurguraa jiru san malee noormaali kuwwanillee jira haga qarshii bakka guddaa jira agomna keessaniitiin bitasuu dandeettanii lakkoofsa kophee ijoollee keessanii natti himtan isiniif bitaa inshaallah akkasiin jaa hordoftoota kiyya viidiyoo kii laayik sheer gochuuf hin dagatinaa haga dhumaatti na waliin tura warra gammaa turtan immoo hin baatan waan ta'eef dagattanii laayikii godha kun uffata illee barbaadan asirraa filatuu dandeettanii kunniin uffata lallaafaa amma dhufe kanaafuu asirrallee barbaadan kun diqqoo si jajjabinni hagas maraamti garuu ni bareeda. Akkasiin jaa hordoftoota kiyya waan asirraa jiru hunda isaatu hubattanii waan ergaan isin himuuf dhufe kana hubattanii karaa keessaatiin warri waa barbaadan dubbisa lakkoofsa kiyya akka yaadachiisaatti duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 6 karaa waasaappiitiin heloo jedha karaa waasaappiitiin natti tula achirratti isin keessummeessa hunda keessanuu jechuudha hordoftoota kiyya eegaa diizaayiniin tunis jirti diizaayiniin tunis baay'ee takka jaaladhanii diizaayinii jechuun ofii kiyyaa kan hojjechiise diizaayinii adda taate wayiiti isii kanallee hojjechiifatuu dandeettanii uffata ofii keessanii filattanii jechuudha
Egaa viidiyoon kun kanumarratti xumuramee jira. Hagadhuma warri na dhaggeeffattan warri yaada babbareedaa naa barreessaa jirtan laayikii godhaa jirtan yuutuubii kiyya sheer godhaa jirtan ulfaadhaa galatooma kunoo akkanattillee isin dalagsiisuu danda'a jechuudha bifa lamaan kunoo kanallee ufuma kiyyaa dalagsiise akkanattillee dalagsiifatu dandeettanii bifa gara duubaatiin bifa biraa gara asiitiin bifa biraa yeroo lamatti isin tajaajila jechuudha. Gatiin isaa xiqqoo ni qaalaa malee kaawwanirra garuu baay'ee takka bareeda yoo gara nan turaa gara chiyaanoos garagalchitanii bifa biraati achirra kan jiru. Akka isiniin uffata ijoollee barbaadan akkuma isiniin jedhan hoggaa isaaniitii fi lakkoofsa kophee isaanii qofa natti himtanii namoonni meeshaa barbaadan meeshaa mana keessa meeshaa baay'ee takka namatti tolu meeshaa qulqullina qabu akka isin dhiyeessu ni beektanii karaaf gara keessaatti na dubbisa. Viidiyoon kiyya kana fakkaata ture akka isinitti tole abdiin qaba yeroo biraan walitti deebinutti hundi keessanuu egaa bakkuma jirtanitti hordoftoota kiyya fayyaanaa ta'a isin jaaladhaa isin kabajaa namoonni viidiyoo kiyya sheer godhaa jirtan hundi keessanuu jechuudha warri sheer godhallee hin jirre warri waan daawwattaniif qofa namni baay'een immoo subscribe yoo osoo hin goone daawwata hundaafuu hundi keessanuu galatooma wal faadhaa rakkoon qabu yoo isinitti tole yoo isin gammachiise hawwaaguma takka illee isinitti tole mootu sheer godhaa hiriyoota keessaniin gahaa namni meeshaa kana barbaadu yoo jiraate na bira akka dhufu isin jedha guyyaa gaarii keessa naa oolaa isin jaaladhaa waay waay.